Raajiin isheen kadhachiifatte siif hin ta'uu jedhee ishee gorse. Ani maqaan koo Aayi kanin jedhamu kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Amboo ganda Duwwaa 3 keessatti yeroo ta'u yeroo ammaa kanatti carraa diiviidhaan biyya Ameerikaa magaalaa New York keessan jiraadha. Intalli maqaan ishee Eessi jedhamu dhaloonni ishee magaalaa Amboo ta'uu baattus godinni keenyi bakka tokko kan ta'e biyya Beeruut jiraattu waliin carraan ta'e wal nu qunnamsiise. Mucayyoo dubaraa kana waliin yeroo hedduu waliin taphachuu waan jalqabneef turtii yeroo dheeraa booddee anis gaaffii jaalalaa akka isheen na waliin taatu gaafannaan isheenis akka nama biraa waliin kaadhimmattee jirtuu fi namni isheen kaadhimmattee dhiibbaa maatii isheetiin malee fedhii akka isheen hin qabaannee fi obbolaan isheellee akka hin jaallanne gaafa guyyaa kaadhimummaa isaaniillee maatii isheerraan ala firrii fi obbolaan sababa jibbaniif akka irratti hin argamne mucayyoon kun natti himte. Anis erga isheen akkana naan jettee booddee gaafa galte maatiin keeyoo itti si heerumsiisuu danda'u kanoo akkam goota jedheen yeroon ishee gaafadhu isheenis naaf deebistee durayyuu kanan biyya hambaa kana dhufe sababa gurbichan jaallanneef obbolaa kiyya mari'adheen kunoo biyya hambaa dahoo godhadheen jiraachaatiin jiraa naan jette. Achumaanis isheenis dabaltee jireenya koo isa biyya jiru jiraachuu waan hin feeneef si waliin jaalalaan itti fufnee waliin ta'uu dandeenya naan jette. Anis lakkii yaa obboleettii koo tarii yoo ati deebitee galte maatiin kee si dirqisiisuu waan danda'aniif akkasin jedhiinii jedheen yeroon gorsu ani dhaabbadheetiin hafa malee mucaa kana isatti heerumeen waliin jiraachuu miti argaa ija saayyuun barbaadu jettee kakattee natti himte. Isaan booddee mucayyoon kun anaaf fedhii akka qabdu hubadheen jaalala keenya waliin eegalle. Safuu yaa bubbee jaalalaa yaadaan nu fudhatee yommuu nu macheessu guyyaatti osoo waliin hin bilbiliin oolee isa bulan miti ganama abbaa dursee walii bilbilu hanga wal dorgomnuutti geenye. Anis baay'ee ishee jaallachuun isheenis baay'ee na jaallachuun onneen keenyi tokko ta'e. Otuma haala kanaan jirru yeroo fi sa'aatii baratame irratti guyyaa tokko bilbila ishee irratti yeroon bilbilu biizii naan jedha. Deddeebi'een ammas yeroo irratti bilbilu bilbilli ishee sa'aatii ani dura bilbiluuf irratti gonkumaa naaf ba'uu dide. Anis yeroo biraa bilbiluufiin sa'aatii hamma kanaatii eenyu waliin odeessitaa jedheen yeroon ishee gaafadhu guruppii dubartoota hedduu isaan waliin qabnaa taphni ho'aa waan na qabeef irraa kutuun dadhabee naan jette. Anis baay'ee waan isheen jaalladhuuf hagam otoo hojiin biizii taaneeyyuu sa'aatii kana eenyumaafiyyuu dabarsineen laannu jennee waadaa waan walii seenneef yeroof calluma jedheen bira darbe. Haa ta'uutii guyyaa gara biraas akkasuma yerootti deebitu yeroon ani gaafadhu deebiima kana naaf deebiste. Anis mucayyoon kun dubbii gara biraa jalqabdeetti jedhee shakkuun ishee loluun torbee tokko ishee cufe. Booddees ofuma koo bilbileefiin ani baay'een si jaalladhaa garuu sababii 80 namaa waadaa keerra jiruuf sitti araarameen jaalalatti fufuuf keessi koo waan shakkeef si fuudhuun danda'uun jedhe. Isheenis waa'ee dubbii 80 yookiin waadaa mucicha sana waliin qabdu akka bu'eetti dhiisii yogguun gara biyyaatti galu tarsaaseen funyaansaatti darbadhaa kana akka xumurametti laaliitii na waliin ta'e jechuun jechoota ulfaataa kakattee waadaa anaaf galte. Anis erga waadaa galtee jedheen jaalala keenya haaromseetti fufuun otuu jaalala gammachiisaa fi ho'aa ta'e tokko halaalarra teenyee waliin dhandhamannu deemtee akka amantii keenyaatti akka eeyyama waaqayyoo ta'e gaafachuuf raajiin akka isheef kadhatuuf kaardii moobaayilaa abbaa $10 guutuun raajii kadhachiifatte. Haa ta'uutii raajiin sun kan jedhe mucaan ati jaallattee jirtu kun kan kee miti atiif inni gonkumaa waliif hin taatanii siniin waaqayyotu gargar baasa jechuun raajichi isheetti hima. Isheenis dubbii kana natti himuu sodaattee guyya lamaa booddee miirri ishee waan qorreef yogguun ishee gaafadhu hunda isaanatti himte. Anis nama wal jaallate akka
akkamitti waaqayyo adda baasa jedheen gaaffii natti uume akka amantaa kootti raajii biraa gaafachuuf kaardii moobaayilaa abbaa doolaara 10 guuteen irratti bilbile. Innis yogguu anatti himu intalli ati jaallattee shakkaatti deemaa jirtu kuni kan keeti waan taateef gonkumaa hin shakkiin jechuun natti dubbate. Anis hiriyaa kootti deebi'een anaanoo raajicha akkas naan jedhee siif raajiin kee akkamitti akkas jedhee jechuun yeroon gaafadhu ani kan koo malee kan kee hin amanuu tarii atumtuu na sobuu dandeessaa jettee naaf deebiste. Sababa kanaafis walitti buuneerra. Akka isheen dhiisneef waadaa walii qabna. Akka waliin hin taaneef raajota lamaaniin gargar baanee jirra. Isin obboloottan koo yaada keessan naaf qooda. Otuu seenaan jireenyaa kun kan keessanii ta'ee murteen keessan maali? Ana obboleessa keessan New York irraa Nagaan galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi hatoo'ichaa guyyaa irraas xalayaa obboleessi keenyi New York irraa nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya xalayaa kana nuuf barreessuu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 haaluma obboleessi keenya nu gaafateen seenaa jireenyaa isaa irratti otuu seenaan kun kan keessan ta'ee maal gootu jedhee akkuma inni nu gaafateen yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi keessumaayyuu obboloonni koo amantiin keessan protestaantii ta'e hedduu keessaniitiin mudannoon akkasii waan isin qunnamuuf otoo isin ta'ee maal akka gootan murtee keessan komentii jalatti barreessa. Tarii dhimma jaalalaa armaan duratti isiniif hin dubbise keessatti dhimmi amantii keessa galee jira. Haa ta'uutii garuu hawaasa keessatti duudhaa aadaa fi amantiin waliin jiraachuun dirqama hanga ta'ee jirutti rakkoo hawaasa keenyaa rakkoo obboloota keenyaa haga ta'etti akka yaada namummaa bilisaatti malee akka amantiitti obboloonni koo gara biraa akka hin fudhannee kabajaan isin gaafachuun barbaada. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti xiqqoo fooyya'aa dhufe malee akka biyya keenyaatti miidiyaawwan tokko tokko irratti bahanii yaa rabbii yookiin yaa waaqayyoo siif galanni haa ta'u kan jedhu kanaan duratti baratamee hin jiru. Yeroo dhiyootii asitti garuu hunduma keenya kan uume waaqayyo ta'uunsaa waan beekameef amantaan keenyi garaagara ta'us amantaan kamiyyuu addunyaa kanarraatii lafa kana jirtu ilma namaa nama miidhi jettee dogongora barsiistu hin jirtu waan ta'eef keessumaa dhimmoota kanneen akka nagaa biyyaa irratti hawaasni amantaa garaagaraa bakka tokkotti dhufanii yaada isaanii nagaaf jaalalaa fi akkanumallee tokkummaaf qaban waliif firaa jiru. Akka biyya keenya keessaatti illee wantoonni hedduun hafanis haalli ammarra jirru garuu xiqqoo fooyya'aadha. Nuyi dhala namaa taanee haga lafa kanarratti dhalannetti jireenya keenyaaf waan nu qunnamu hin beeknu. Haa ta'uutii garuu dhalli namaa amala isaatiin waan qabu jaallachuu fi kabajuu akkanumallee kunuunsuu waan jaallatuuf haga danda'amee fi amantaan keenya eeyyamutti hundi keenyi yaada rakkoo keenyaa irratti furmaata waliif laachuun garaagarummaa keenya keessatti jaalala waliif qooduun aadaa amma nuti qabannu ta'uu qaba kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Obboleessa kootiif ani yaada hedduu laachuu baadhus ciminni lamaan keessanii jaalala keessatti murteessaa waan ta'eef kanaan duras barreeffama obboleessa keenya wandummaa geeny qophiima kanarratti waan an dhiyeessuuf isarratti hundooftee yaada mataa keessanii lamaan keessan otoo murteeffattanii kan jedhu anis yaada siif hin qaba. Dhimma amantaa keessatti wanti tokko isa tokkoof sirrii ta'e isa gara biraaf immoo sirrii waan hin taaneef ani dimshaashatti akkanatti dubbachuu koorraa isin obboloonni koo kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 komentii jalatti yoo qooddan waan bareeduuf yaada guutuu obboleessa keenyaaf akka laattanii fi ammas dabaleen isinitti himuun barbaada. Egaan namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufsaniin jecha kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi asoosama gabaabaaf dheeraa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskraayib gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa akkanumallee barreeffamoota nama barsiisanii fi asoosamoota yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937386564 nuuf bilbiluun karaa teelegiraamii nuuf qooduun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa. Gargaarsa keessaniin sheerii fi laayik gochuun na waliin kan jirtan hunda keessan guddaan isin galateeffadha. Ija kootiif haga amanuu hin dandeenyetti yoo xiqqaate ji'a tokko keessatti sheeriiwwan 15,000 ol na deeggaraa waan na jirtaniif guddaa isaa isin galateeffachuun barbaada. Anis hagan danda'ee fi hagan beeku hojjechuuf isin waliin duubatti hin jedhu. Rabbii bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniin fayyaa naaf haa godhu. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffattaniif illee guddaa galatoomaa jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture gammachiista shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Ganama bareessa haramaya kaaye otobus yaabbadeeti
awwatahin baay'ee ganama bariisa haramayyaa kaa'ee otobusii abbadeetiin awwatahin baay'ee amma lipoota kaadanga konga bu'ee. Raajiin isheen kadhachiifattee siif hin ta'uu jedhee ishee gorse. Warri kun! Hey! Warri kun! Warraan! Warra